uffataan bareena harmee mayaarsinaa harmeen Oromiyaa eeganiin jiraattu bosona miidhagde ifte haa mul'atu. Kunuunsa bosona kunuunsa kunuunsa bosona kunuunsa bu'uura jireenyaa kan ta'e to'isa. Bakka bawdanuuni bakka bawdanuuni የህይወት መሰረት እሱ ነው እሱ ነው። Gaara Sororo, gaara hiika qabu, gaara maqaa qabu, gaara beekamtii guutuu qabu, gaara turizimii keessatti gahee olaanaa qabu, gaara keessummaan adda addaadhaa daawwatu. Godinni Harargee Lixaadhaan gaarreen laalamuu qabanii jedhamee gaarreen turistiin waggaarraa yoo xiqqaate yeroo lama yeroo baay'ate yeroo sadii turistiin biyya alaadhaa gaara kana keessatti dhufee bashannana. Sababni isaatiillee bu'uurri gaara kanaadha ummata waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti ummanni keenya irraa ka'e gaara kana deebisee gaara godhee galee akkaataa inni ittiin maddisiisu qabatamatti nutti agarsiisee jiru. Har'a ummanni keenya akka hubatan kan barbaadu reefillee ka'ee jiru. Har'allee turistii jiru. Gaara kana keessa warra adamsaa jiru. Akka salphaatti karaa otoo hin taane gaara kana eeguun kunuunsuun hunda keenya irraa barbaachisa. Gaara kana keessa akka jiru jaldeessa irraa kaasaa hantuuta irraa kaasaa turistiidhaaf biyya kanaaf galii fida. Qarqaroo nama keessatti qarqaroo biyya jedhu doolaaraan gurgurama. Hantuunni doolaaraan gurgurama. Gadamsi doolaaraan gurgurama. Faranjiin dhufe kun hundi waan godhu hundaaf doolaara. Haga ammaatitti gadamsi tokko doolaara 15,000 ka Ameerikaadhaa qaba. Doolaara 15,000 ka Ameerikaa jechuun qarshii Itoophiyaatti 900 gadamsi tokkitti. Inni kun parsantaan harki irra caalu federaalaaf ta'e kun Oromiyaaf dhufe kun araddaadhaaf kun araddoonni keenya kan galii kanarraa argatan ni beekamu waan ta'eef. Sadiifani seenaa kabaja turizimii kana keessatti ummanni aadaa keenya barattoonnis dhaloonni haaroonis namni baradhees maanguddoonnis gaara kunuunsuun aadaa keenya ta'uu akka qabu gaara eeguun aadaa keenya ta'uu akka qabu hambaa seenaa keenya akka ta'e eenyummaa keenya akka ta'e maalummaa keenya akka ta'e gammachiis jechuun gaara kanaan akka jiru qajeelootti qalleeffatuu barbaachisaa. Dabalataan gaara baasamee jira yoo rabbi jedhe yeroo gabaabaa keessatti daandiin asirraa qaxxaamuree yuunivarsiitii Odaa Bultumitti bahu qoratamee jira. Qoratamee muramee jira keessa sabbaa. Egaa keessa beekooda bakki haala galbii namni itti boqotu turist eeriyaan yookaan immoo manni babbareedan jidduu kana keessatti akka ijaaramu qoratamee muramee jira. Wanti murame san hunda keenya irratti umurii nuu kenne waan san laalee turizimii bareedaa Harargee Lixaa qabu ta konkolaataan baajaajiin namni barbaade sa'a barbaade keessa deemeetti bashannanuu danda'u akka ta'u qoratamee muramee jira waan ta'eef rabbi saniin nu haa gahu hunda keenya umurii nu haa kennu aadaa keenya haa kabajnu aadaa keenya irratti haa ciccinu gahee nurraa barbaachisu hunda haa gumaachinu barattoota. Barbaachisa waan ta'eef inni kan barbaachisaadha. Sakanaaf qabeenya barbaachisaadha. Isteetii guddina turizimiidhaaf barbaachisaa ta'an immoo isaan kanatti barbaachisuun barbaachisaadha waan ta'eef inni kan turizimiin biyyaas kan biyya keessaa kanas tursiisuudhaaf haalli biyyataa turistiidhaaf hawwatummaa qaban barbaachisaa naannoo kanatti jechuudha. Inni kan guddina turizimii keessatti maaltu barbaachisa kan jedhu guddina turizimiidhaaf wantoonni baay'ee barbaachisoo kan ta'an inni dura karooradha. Karoora simaa qabaa jechuudha. Turizimii naannoo kanatti turizimii tursiisuudhaaf maalidha? Karoora istiraatejii ta'e qopheeffatanii baafachuudha jechuudha. Warri seektaraas haa ta'u warri qaama mootummaas turizimii naannoo keessatti jiru guddisuudhaaf inni guddaan inni kan biraa kan barbaachisaa ta'e karoora baafachuudha. Isaan kanaaf immoo barbaachisoo kan ta'an
Karena kan turisme itu udah saffisuu kan ta'an inni guddaan inni tokkoffaa uummata naannoo sana naannoo turisme sana jechuudha. Naannoo turisme sun haala turisme mijataa ta'uusaa barbaachisummaadha jechuudha. Inni kan biraa immoo uummata naannoo sanaati. Uummanni naannoo kanaa immoo haala turistii sanaaf nageenya turistii sanaadhaaf akka mijataadhaan jireenya uummata turismii sun dhufuudhaaf mijataadha kan jedhu mijeessuu barbaachisaadha jechuudha. Inni akkasii guddina turismii saffisiisa waan ta'eef inni kan biraa immoo dinagdeenis barbaachisaa dinagdeen naannoo kanaas turismii irratti yoo hirkate turismii dinagdeetiin akka guddatuudha barbaachisaa akka ta'edha. Tulluu qullaa abbaan ilman dhaalchisuu jaasirni gadaa. Tulluu qullaa abbaan ilman dhaalchisu maal godhee malee muka dhaabee misoomsee dhaalchisaa jira. Gaarri kun jira. Addunyaan tuni lamaa fi torba addunyaan. Lama gaaraa qabnaa torba immoo manaa qaba. Afur kotteen banaadhaa sadii kotteen duudhaadha manaa. Ni beektan mana keessan keessatti. Horii, gaala, re'ee, hoolaa, jarri afran kun kotteen banaadha. Farda, gaangee, harree kotteen duudhaa. Torban kana manaa qabu. Lama immoo gaaraa qabu. Lamaan gaaraa qabu. Tokko addunyaa gaafa rakkooti. Gaafa rakkoon dhufte nyaataniiti waraanillee yoo sirna dhufe. Waraanni keetillee keessa taa'eet nyaatee rakkoo san hin ba'a. Tokko coraasaa gurgurama. Kalloosaa gurgurama. Yoo gaarri duwwaa ta'e gaarri duwwaa kanaa jarri kun hundi ni godhaa. Kanaaf jecha sirni gadaa ni jabeessa gaara. Tulluu duwwaa godhuu ni dhorka. Addunyaa guddoo baddaa hin qabaa jira sirna gadaatti. Addunyaa jireetti badda daree hin qabaa. Addunyaa xiqqoo immoo gammoojjii hin qabaa. Addunyaan guddoon asii qabu baddaa qabu gaattiraa, heexoo, birbirsa. Mukkeen gurguddaan kun addunyaa guddoon angaara baddaatii qabu. Addunyaan itti jireettiin badda daree irraa qabu immoo waddeessaa. Addunyaan xiqqoo bakkinni irraa qabu gammoojjii jedhe tiifata loonii qofaan qabaachi. Sirni gadaa akkanatti lafa kaa'ee jira. Kanaafuu bakka deemnutti isinitti hin dheereessu bakka deemnutti nama danni mancaasu. Nuti warri abbootii gadaa taane warri gumii abbootii gadaa taane tiisuu qabna. Haalli mootummaa qooduu beekamaa resoorsiin biyya kana keessa jiru sammatti ni beekamaa. Xiyyeeffannaan sirriitti kan namaa jira. Haa ta'uuti hamma barbaadame deemamaa jiru kan yoo qabanne irra gaarii guutumatti hin jiru jechuudha. Akkasii yoo qabanne gaariidha. Inni kaan waa'ee turizimiitii wajjin wal qabatee wanni kaasuu barbaadu jiraate kunuunsa turistii gochuu qabu. Hayyaa dheeree gosa kaasaa ture. Turistiin dhufe kun waan gaarii nurraa argee yoo asii deeme lammata deebi'aa qaama birallee hawwatee deemuu danda'a. Fakkeenyaaf jala fiiganii maallaqa fidi dhakaatti darbuufaan nama diimaa kana laalanii jala fiiganii maallaqa fidi jechuun safuu Oromoon hin qabne uummata agarsiisuudha. Kanaaf qaama lameen kana reefa si yaa'uu ni yaadne. Faranjii takka yoo argamu girri jedhanii jala deemuun hangam takka uummanni kun duubatti hafaa akka ta'e nama agarsiisa. Uummanni Oromoo immoo arraa fi duruu duubatti hafaan ture. Kanaaf wantoota akkasiitti irraa of eeguu qabnu. Tuffatanii akka waan beelladaa waliin nama laalutu jira jarri. Jala gadi deemu jala akkuma nama yookiin haalima yookiin faatuma yookiin asaaminee karaa deemtutti laaluudha jechuudha. Akkuma naaf nagaa jiraatanii laaluudhaan ala faranjichi diimaa kalaarii godhan nama nama jedha. Iddoo kanatti xiyyeeffannaa kanneen dhahaa ilaaluun maallaqa fidi jedhanii jala fiiguun safuu Oromoo keessa jirtu waan ta'eef isiisan bakka deemutti hambisaa yaa'an. Kan kanarraa hafe immoo iddoowwan hawwata turizimii keenya hunda namni as jiru hundi beekuu danda'u barbaachisaa. Iddoo hawwata turizimii bu'uuraalee misoomaa ittiin galanii malee hedduu qabna. Kan faranjii ilaala. Har'a namni odaa diimaa fi garbi gasii qabuun goda akka qaxxaa'uu fi holqaa fi fincaan san hunda jala deemee maallaqa alaala silaa. Garuu akka carraadhaa bu'uuraalee misoomaa daandiin hin jiru waan ta'eef bira gahuu hin dandeenye. Kanaaf iddoo akkasii sadarkaa manneen barnootatti illee guumii naannoo bari hundeessinee deemnee akkasiin laalaa deemu ijoollee akka baratu gochuu danda'u barbaachisaa.
ummata keenya ijoollee keenyaan kana booda dhufu gaara duwwaa qulqulluu waan hin dhaalchisneef misoomsinee asiif asiin gaaddisa hundatti goone akka agartee ilmaan keenya bosona guddaa qabatanii aadaa turizimii kana qabatanii itti fuulaaniif dhufne. Kanaafuu guyyaan har'aa guyyaa beekamaa guyyaa seenaa qabu waan ta'eef gaara agartee sabaallee muytaar agartee nam tokkichi agartee akka muruun taane muka goggogaa malee muka jiidhaa muruun aadaa keenya keessa waan hin jirreef muka keenya kunuunsinee bakkaan geenyee dhaloota fuuldura dhufuuf geenya jennee maanguddoon shamarran haati siinqee abbaan gadaa abbaan siinqee haati siinqee kun hundumtuu kanaaf dhufnee jechuu dhaloonni ammaan booda muuxannoo keenya kanarraa fudhatee nuti haa hoolama goone inni 4-5 godhee itti fufuu qaba. Muka agartee muruu hin qabu muka jiidhaa waxaatiin hin muru muka goggogaa iyyuu muka guddaa hoggaa muran maanguddootu seeree fi sanbooda ittiin godhan muka mana ijaaranu dhaloonni dhufu garuu dhiiraa fi dhalaan bakka jirutti oddoo ofiititti gaaratti bakka jirutti muka dhaabee kunuunsuu qaba. Akkasitti agartee aadaa kanaan geenyanii isaan nurraa fudhatanii bakka kanaan ga'uu qaba.